nagabbisi seyeron suni oson simbe kinjira ashama harkafuune jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamudhaaf kabajamu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jirra jirtu yoo yaa jennee jirra harkafuune akkuma kanaan dura waadaa isinii galee gaafii namoota baay'ee waa'ee viidiyoo waa'ee warqiitirraa nu hojjedhu naan jettaniifani deebii keessan qabadhee dhufee jira guyyaa har'aa egaa irreechillee gaafa guyyaa lama sabbatatti kabajama ani immoo gara biyya hojjechuu hedduutti deebi'een jira galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u egaa har'a mana madaamititti deebinee jirra isin akkam jirtanii fayyaa keessanii wal yaadne miti dhugaa Itoophiyaan baay'ee namatti tolti xiqqoo qilleensatu nu jijjiire malee inni akkasiniin jedha har'a waa'ee viidiyoo waa'ee warqii hojjedhu namoota naan jettaniif viidiyoo san qabadhee dhufeen jira warqiin giraamiin meeqaan jira warroonni naan jettanii gaafii namoota baay'ee naan jedhee warqii irraan hojjedhu naan jettanii yaada naa dhiyeessitanii egaa anis viidiyoo san irratti hundaa'ee warqiin meeqaan akka jiru warra naggaadee warqii ta'e gaafadhee isinii dhufee jira bakka gammaddan ijoollee warqii baay'ee bitattan uffata shi'eenni irraa uffata tiimuu irraa baay'istanii bituu irraa odoo warqii giraama 100 faa qabaattanii gatii guddaatti gurgurattanii ittiin milkaa'uu dandeessan yoo namni mallaqa keessan biyyaa isin jalaa balleesse isin rakkisa ta'e warqiin baay'ee wuddii dhalaala waan isin gochuu qabdan warqii barkat gootanii bittanii galfachuudha warqiin waan ta'u hin nyaatamu hin cabu hin irratu giraama isinii dabala isin kasarsu hin jiru jechaadha egaa akkuma beekamu kaafiin isin nagaafattan obboleettiin keenya takka giraamni Itoophiyaa keessatti warqiin meeqan jira naan jette waggaa darbe keessa giraamni 14,000 ture barana garuu giraamni 10,000 bakka bakkatti 15,000nis ni jira 16,000nis ni jira keessatti warqiin Baarinii fi warqiin Dubaayii 15,000 hamma kan 15,000 kan 14,000 jira kan 16,000 jira kanaafuu namoonni warqee keessatti ijoolleen Dubaayii fi Baariniin jirtan warqiin Dubaayii fi Baarinii baay'ee filatamaadha biyyoota Awuroopaatti irrattuyyuu kan hojjechiifamaa jiru warqee biyya Baarinii biyya Dubaayiiti baay'innaani kanaafuu shamarran keenya onlaayinii irraa uffata guuruurra waan isin gochuu qabdan warqii bitadha gara biyyaa mallaqa yookiin namni mallaqa keessas jala balleessuu danda'a hojii isin ooshuu dhiisuu danda'a warqii baay'istanii yoo bitattan garuu faayidaa guddaa irraa qaba warqiin isin gammachiisa malee isin hin kasarsu mallaqni isin harkaa baduu danda'a asitti uffata shi'een irra guurtee kiiloo 50 kiiloo 60 fuutee Itoophiyaa gaafa galte carqiin asii gale uffata Itoophiyaa biratti salbaaja fakkaata isa inni argitanii isa uffata asastuun hara yookiin isa horiin nyaate fakkaata jedhan kanaafuu isin gochuu qabdan warqii keessan bitadha warqiin isin fayyada bita waan argita warqii quba takkaallee birrii akkuma argattanii kana mormaa kan gurraa warqii baay'isanii yoo bittanii lafa godhattan birrii isin qabee taa'a jechaadha gabaabumatti keessattuu ijoolleen tokko amma uffanni onlaayinii irratti gaafa uffanni haaraan dhufe kun hin bareede jennee sanbiinna kun hin bareede jennee sanbiin inni kun faayidaan qabu uffanni ni ciccitee badanii dhuma guyyaa 2-3 caalan uffattu gizee hundammoo uffatichi uffattuu hin dandeettu deebistee gurguruu hin dandeessu uffata san uffattillee warqee gafeetee uffattillee immoo deebitee gurguruu dandeessa sin kasarsu jechaadha si fayyada malee kanaafuu namoonni warqii barbaadan wanni nu fayyada maali jennee Itoophiyaa keessatti yaadnu warqiidha keessattuu immoo warqii biyyoota hundaatu gaariidha irra caala warqii Baarinii fi warqii Dubaayitti filatamaadha Itoophiyaa keessatti gatii guddaan isin irraa bitan ammaaf dhaabbataan jechaadha warqiin dhaabbatan naggaadee nama tokko irraa hin gaafadhe 15,000 jechaadha giraamni takka Itoophiyaatti warqiin biyya Baarinii hunduu akkuma naannoo biyyoota irraa dhufe irraa saayizii warqiin jira miti guddinna isaa giraam isaati sii tilmaamamee qal'innaan furdinnaan sii tilmaamamee mallaqni sii dabalamuu danda'a kan 15,500 jira kan 16,000 jira amma 19,000 jira akka wata warqii biyyoota irraa hojjetametti jechaadha filatamaan amma orijinaali sisalasti jennee kan jara sararree yookiin dhumaa isinitti himnu kan Dubaayitti warqiin Dubaayii fi biyya Baarinii aandanyaadha kanaaf obboleetti tiyya ati shi'een irraa uffata guuriin tiimuu irraa uffata guuriin Itoophiyaa irraa uffata sin guuriin uffata Itoophiyaallee galtee bitachuu dandeessa ofirratti likkite asii dhuftee mallaqa kafaltee fiddaa asiis immoo gadi kafaltee galchita faayidaa siin qabu warqii bitadhuutii gali
So akkasiniin jedha warqii bitadha. Warqiin isinin kassar sogoo fedhe yoo ta'e uffata miliyoona fedhe qabaatte yoo dhukkubsatte uffata san gurguratte waa tokko bitachuu dandeessu. Yoo rakkattee mallaqa dhabdee xabshooftee kaaffee tokko bashannana jette uffata gurgurtee kaaffeen deemtu. Yoo lafa tokko bitadha jette uffata kee gurgurtee lafa san hin bitattu. Warqii qabaannan garuu waan barbaadde bitatta. Keessattuu ijoolleen biizinasa hojjechuu barbaadan Itoophiyaa keessatti amma hojiin tuffatinaati hojii kamuu hojiin ni jira. Amma fakkeenyaaf hojii akkamtu jira hojjettan hojii loowwan horsiisuu, hojii lukkuu horsiisuu, hojii kaaffee namoota jala qacaramtanii dura muuxannoo fudhattan malee birrii qaba jettee immoo galtee hojii tokko uumuun hin ta'u. Itoophiyaa keessatti baay'ee qaaliidha wanni marri. Birrii qaba jettee dhaqxee osoo gimmiti hagam yoon biteen hagam bu'aa buufadha hagam yoon biteen hagam irraa argadha jettee tilmaamtee xiinxaltee gaafa laaltee achirraa nama jala qacaramtee ji'a 3 mallaqa kee qabdu lafa kaawwattaa warqii bitadhu gali. Warqii baay'isii birrii hin balleessita waan ta'eef warqii baay'isii bitadhu gali giraama 200 giraama 100 akkasii bitadhu gali. Waan birrii ji'a 5 ji'a 6 birrii waggaa tokkootiin warqii bitadhu dhugaana siin jedhe si kassarsu jechaadha. Isa harka qabattee gaafa gadi buute deemtee qacaramta inni sii taa'a. Gizee warqiin ol ka'e gizee sii waddade gurra dhooftee gurgurtee achi muuxannoo fudhattee dhufte san mataa keetitti kireessitee itti hojjechuu dandeecha jechaadha. Gaafa irraa baratte hagam yoon bite hagam argadha. Hagam yoon gurgure hagam argadha kan jedhu si awwaaxxaa moo si nan awwaaxxuu yaada jedhu irraa muuxannoo argattaa jechaadha gabaabumatti. Kanaaf warqii bitadha. Warqiin giraama warroonni na gaafachaa turtan giraamni ammaaf kan inni gaafadhe cheekiin dhaabbatan 15,000 jechaadha giraamni tokko. Giraamni kan 16,000 16,000 17,000 tartiibuma akkuma sadarkaa warqiitiin warqiin kan fa'a sirriitti ifutu jira bicaa ta'ee kan immoo xiqqoo dababte jira kan dhiqaadhaan illee gurguramutu jira warqiin sila ta'eefu ammaaf warqiin orjinaali 15,000 giraamni. Warqiin Dubaay fi Baareen garuu 16,000 jira. Kanaafuu warqii bitadha sinin jedha shamarran keenya. Ijoolleen baay'een rakkoon kufaatii keenya maal sinif fakkaata? Biyya galee kan biyya lama namaatitti lammaffaa nu deebisu tokkoffaa mallaqa keenya namarratti ergachuudha. Nama amanuudha. Shamarran keenya miidhaa guddaa. Kanaafuu warqii bitattee lafa godhatte galtee jijjiirrattee ittiin hojjetta waan biyya namaatti si deebisu hin jiru. Lammaffaa immoo muuxannoo malee deemnee hojii tokko bannee kasaaratti gaafa kufne kanatu nu kuffisa jechaadha. Kanaafuu shamarran keenya viidiyoon irra qabadhee dhufe waa'ee warqiiti jechaadha. Warqii bitadha. Warqiin jijjiirama guddaa qaba. Itti hojjettanii ittiin milkaa'uu dandeessa waan ta'eef kanuma sinii dhaamaa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Yaada qeeqa komii wantoota na gaafachuu barbaadan haala Itoophiyaan keessa jirtullee keessattuu immoo ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirtan warroonni kaargoo ergachuu barbaadan akkamitti erganna karaa kamiin nu gahanaan jettan keessan naqunnamaa yookiin lakkoofsa keessan koomentii jalatti barreessaa. Gaafii kanaan alaa kan qabdan haala Itoophiyaan keessa jirturraa yoo qabaattan tafaddadu yookiin itti fufaa isiniin jenna. Galatooma viidiyoo kana sheer walii godhaati. Chaanel Eebbisaa Entertainment like share subscribe gochuun hin raaffatina isiniin jedha. Galatooma.